jecha nama gadi qabu yoo ta'e hordoftoota kiyya ammallee kunoo dhiifama godhaa ta'ee dhiifama isin gaafadha. Dhiifama naaf godhaa. Komentii baay'ee onnee kiyya hamlee kiyya cabsu warreen isin barreessatan hin jirtanii. Kaameraan duratti garuu dhiifama gaafadhee tan jira yaa gidde kaamera irratti hin barbaadu. Hello, ashama jirtan fayyaa jirtanii hordoftoota akkasumas immoo daawwattoota Diidaatiyu biyya keessa jirtanii kan hordoftan akkasumas immoo biyya alaa kan jirtan hunduu nageenyi waaqayyoo akkasumas immoo jaalalli aanaa fi Itaaliin isiniif qabnu isin bira haa ga'u jechaa ta'u hordoftoota kabajamtoota Diidaatiyu guyyaan akkasumas immoo torban hundi akkamitti isiniif darbaa jira nurra akka gaariitti darbaa jira hordoftoota keenya egaa hordoftoota keenya mee karaa Itaaliitti isin dabarsiitu achiin booda baay'ee na kommentanii jirtanii yaada kana ilaalchisee waliin dhiifama guddaan isin gaafachuu barbaade garuu karaa Itaaliitti. Hello, akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii isin akkam jirtan Itoophiyaa akkamitti isin bira darbee guyyaan akkam jira bira waan bareedaadha galata rabbii hundi bareedaadha. Arra dhugaa dubbachuudhaaf maaliif dhufnee gadda didaan viidiyoo gadhiisii tokko jira narratti hojjeteera. Viidiyoo sana irratti dubbachuuf wayim immoo dhiifama gaafachuuf dhufnee yaa ana osoo ta'een isa dhiifama akka gootaniif maaliif wanna kana irratti isatu waan kana kaaseenna ani immoo garbuudhaaf keessa koo waan tokko illee hin jiru akkas jedhees yaamne garuu ta'ullee isin akka isin itti yaaddeessan yaannee miti jechuun didaan akkas yaadee hordoftoota yaadee jiru kana jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhuguma isin lanseetan jira baay'ee isin aarsitan jira dhuguma hordoftoota kiyyaa maal jedhetan akka dhiifama isin gaafadhu hin beeku jechatu na hanqata ani jechuudha akka isin yaaddanii miti jechuun akkuma miidiyaa irratti na beektan hordoftoota keenya waggaa lama waggaa sadii akkana ta'e jira miidiyaa kana irratti akkuma na beektan isin jechuudha. Amala kee hin beektanii nama gadi qabu hin jaaladhu yoo na bilbilteerlee jechuudha haala gaariidhaan jechuudha wal kabajnoo isin kabajeetoo isin waliin haasaa minaalbaata jechuudha akkuma argaa jirtan naannoo keenyatti jechuudha afaan Oromiffaa fi afaan Amaariffaa kan walitti makamaa ta'e bakka qulqulluu afaan Oromiffaa qulqulluu baay'inaan akkuma argaa haasaa kiyyaa illee jechuudha yoo piraankii hojjedhu normaalii yeroo tokko namni makee jechuudha barbaadee osoo hin ta'in jechuudha warri shawaa akka kana jechuudha garuu jechuudha yeroo dabarteen jechuudha dhaqii saraatanyaa jedheetu Itaaliin itti yoo jechuudha jechi saraatanyaa jedhamu jecha afaan Amaariffaatiin jechuudha garuu ishee gadi qabuu barbaadee osoo hin ta'in jechuudha dhugaan sun jedha. Isin minaalbaat achi bakka jirtanitti jechuudha komentii warri isin dallantanii aartanii tokko komentii naaf barreessitan hin jirtanii onnee kiyya rabbitu beeka dhugaan isin jedha nama kamiyyuu ani gadi hin qabu nama kamiyyuu uumaa waaqaa kan ta'e hundaa jechuudha nan kabajaa nan jaaladha isin galee ani nama akkanaati miti jechuu barbaadatu so jechi maqaan isa saraatanyaa jedhu karaa Oromiffaatti yoo hiiknu jechuudha hojjettuu yookaan immoo hojjeta isa jedhamu hiikama jechuudha saraatanyaa isa jedhamu fakkeenyaaf indee meeshaalee saraatanyaa mangistii anu saraatanyaa jechuudha hojiin kee hojii makaanikaati hojii gaaraajiiti so saraatanyaa makaanikiitiin mangist saraatanyaa dhaa'im jedhanii yeroo baay'ee jechuudha naannoo keenyatti wanti akkanaa kun ni haasa'u. Saraatanyaa jechuun nurratti baay'ee namoonni jedhu miti nama አብሱ ሚቲ ንብረት ጀቹዳ ሰራተኞች ደግሞ እንዴት ናት ናንጀረን የሚባል ይችላ ዳናት ወይም ደግሞ ለሰራተኞች እንደዚህ አይነት መልእክት አድርሽልኝ ነው ናንጀረን ረኮን ቀም ንብረት ጀቹ ባምባራ ማለት በርባሪ ታኒ ይፈማ ጉዳን ሲንጋፈ ሆርዶፍቶ
warri jechuudha jechi kun jecha badaa jecha nama gadi qabu yoo ta'e hordoftoota kiyya ammallee kanoo dhiifama naa godhaa walqixxeetan dhiifama isin gaafadha dhiifama naaf godhaa warreen addunyaarra jirtan hunduu baay'ee isin aarsitan jira komentii baay'ee onnee kiyya hamlee kiyya cabsu warreen isin barreessatan hin jirtanii komentii ilaaluu na jibbisiisan jechuudha komentii cufe jechuudha so yeroo duraatiif baay'ee komentii kana irratti ga'e jechuudha. Yeroo jalqabaatiif na dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee rifate. Anillee ammoo isaa irratti yoo barreessu nagarree yoo isatu pirankii kana hojjete kanaaf isatu gadhiisa waan hojjete san nagarreena. Egaa sanii didaawwanni kun sirrii miti sirreessi akkas jedhee isas nu jedheera garuu inni waan badaa yaadee miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ammoo yeroo sanitti waan tokko illee hin dubbanne maaliif waan akkanas hin jedhu naammoo ishee gaafachuu illee yeroo sanitti keessi kuffeeni inni yoo jedhu garuu sammuu kootitti haaraadha gara ji'a 3 moo ji'a 4 nu waliin hojjechuu eega jalqabde yeroo sanitti rifadheen jira wanni kun dirqama wayim ta'uu danda'a jedhee tan ammoo jedhee ishee xaraxaruu qabu dhugaa dubbachuudhaaf maaliif beeku bakka normal jechi kun amma jechuudha prank daabe ani amma jechi prank na goote anatu cinqame yeroo sanitti ani cinqamee tani inni yaada sannaa kennu ishee ta'inna hankaase yoo naan jedhu sammuu kootitti garuu akkamitti ishee ta'uu hin dandeechu kaameeraan duratti garuu dhiifama gaafadhee tan jira yaa gidde kaameera irratti hin barbaadu waan naan jetteef kaameeraan duubatti dhiifama gaafadhee qabu jette isheen illee jechuudha maaliif kuwwan baratamaan wayim namni tokko yoo qarshii jalaa bade wayim miini tokko yoo jalaa bade maqaa ishee yaamneetti kan gaafanne malee አንቺኔ ወይም ደግሞ ባልኔት ያምኔ ባል እሱ የሮሰኒ ሰራተኛዋን ጠይቃት ጀት ይመለ እጂና ሰራተኛውን ጥሪ ሲንጀ ሰራተኛውን ጥሪ ጀቹን ጀጂ ያኑ ጀጂውን ጀቹዳ ጀት nama gadi qabu sigale hamne nama kan gadi nama cabsu fakkaata dhugaan sinjedha yoo wantuma natti dhufin haasee hin beektan isin hundu jechuudha warreen miidiyaa kiyya in hordoftan didaan eenyu percentage dibba kecha percentage 70 kana na beektan jedhee na yaada sababni isaatis miidiyaa jechuudha so ifamon isin gaafadhe dhuguma dogoggora baay'ee isin dogoggoree isin dallansise isin aarsitan jira waan ta'eef ifama guddaan isin gaafadha irra deddeebi'eetoo nattaartanii jirtu anallee akkatti natti iyya argitanii jirtan dhugaa dubbachuudhaaf yaa'u hojii saratanyaan jechuu saatu sin aarse malee anallee akkaataa inni anarratti iyyee yeroo sanitti ani keessi koo dhugaa dubbachuudhaaf rifaatu keessan jira maal akkasitti iyyitee jedhee jechuun an prank dheeyntaa jedhee iyyaan yeroo sanitti jechuudha wanni kana isaaf anillee ifama sinii gaafadha ifama godhaa fi waan badaa hojjetee wayim ደግሞ bakka tasa wanni kun tasa uumame nama ta'etti namni dogoggoree jiru nama innis dogoggoree yeroodhaaf እና ifama godhaaf isin jedha waan biraa waan jedhu qabu inni biraammoo jechuudha hordoftoonni jechuudha baay'inaan baay'ee na bira dhaabbatanii jirtanii baay'ee kan na jaalatan hin jirtanii jechuma kana dhaga'uudhaan namoota baay'eetu unsubscriberii na godhe kan sitti namni natti fakkaate dhuguma jaalalli isin video kan jechuudha jaalalli isin naaf qabdan video matakkan ta'eetu unsubscriberii na godhu kechaniif xiqqoo keessi koo isin kumatee jira balleessaa kee haa ta'u didhaa hin balleessite argaa kee wanta akkanaa gochuu hin qabdu maal taate yookaan immoo na gorsuu qabdan komentii dhanaa barreessitanii didhaa akkana jedhu maal taate naan jechuu qabdan malee Oromoon viidiyoo takkaan jechuudha namoota baay'eetu unsubscriberii na godhe xiqqoo komadheen jira rakkumatu jira rakkoo hin qabu wanta hundaa jechuudha fudhadheetan jira yaada keessanis ta'u fudhadheetan jira garuu wanta hundaafuu dhiifama guddaa isin jedha warreen unsubscribe na godhaniif dhiifama guddaa isin jedha balleessaa akka balleessatti yoo ilaaltanii
dhiifama guddaa isin jedha akka biyya akka karaa ijoollee shawaatti jechuudha isa jechi sararatanyaa jedhamu afaan amaariffaatiin jedhe malee hojjetu teenya yaadu gargaartu teenya yaadu osoo hin jedhe jechi kun jechuudha gadi nama hin qabu dheena yaada jecha maqaasee sararatanyaa yaadu isa jedhamu san malee akka balleessas natti akka nama arsus hin hubanne tureyyuu garuu nama gadi bu'ee viidiyoo kana sirriitti ilaalee fi hubateef barumsa guddaadha. Sababni isaatis hin beektan namoonni baay'ee jechuudha hojjetoo kan immoo gargaartuu isaanii jechuudha akkamitti akka gadi qaban. Normaalii ani kana yaadan jedhe malee akka barumsaatti waan jiru. Akkaataa nu waliin jiraattu osoo nu gaafattan annatti tolaayyuu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkaataa hojjetu teenya wajjin akka beetisaaniitti dhugaan isin daa'ima illee qabdi. Daa'ima ishee illee waliin fudhanneetti waliin jiraachaa jirranna. Osoo isheen dhuftee waliin gaafanne akkaataan isheen itti jiraattu dhugaa dubbachuudhaaf isheen illee dubbatteena. Nama mana keenya jiraatu dhiisaati nama alaallee nu gadi hin qabnu. Maaliif nu kiristaana? Kiristaanni tokko immoo nama qixxeetti nama laaluu qaba. Maaliif namni tokko namummaa isaatiin kabajamuu qaba bakka. Nama waan ta'eef qofa jechuudha. Waan kana waan didaan yeroo baay'ee hin dogoggora. Maal jechuudha onnuu irratti yaada irratti jechuudha yaada irratti Amaariffa fi Oromiffa irratti onnuu hin qabu jechuun kirlasiidha yeroo baay'ee jechuudha. Isa irratti malee nama gadi qabee wayim nama akkatti jechuun waan badaa dubbachuu barbaade osoo hin ta'in yaa bakka namni tokko hin dogoggora kanaaf isa kana irratti bakka dhifama gochuudha. Namni baay'ee waan sitti aarif dhifama isaaf ani kara kooti isaaf dhifama gaafadheera. Waan biraa waan jedhu bareetti baay'isuu isa kana hordoftoota kabajamtoota keenya baay'ee akkan isin jaalladhu hin beektanii normaalii miidiyaa kiyya waan ta'e osoo hin ta'in jechuudha uumaa waaqaa kan ta'e hunda nan jaalladha namni kabajaa nama gadi hin qabu amalli didhaadha kana uumamaan jechuudha. Namni tokko jechuudha miidiyaa irratti wanta gaarii haasayaasee miidiyaan duubatti amala biraa qabaachuu ni danda'a. Namni baay'ee akka kana ana bira wanti akkana hin jiru. Warreen kinoo bilbila kee qabatee dhufanii jechuudha qaamaan wal argine jechuudha. Namoonni sun hin beekan kana jechuudha. Rabbi onnee kiyya rabbitu beeka. Wanta hundaafuu dhiifama guddaan isin gaafadha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Warreen chaanaalii keenya haaraa taatan hordoftoota keenya sabskiraayibii godhaatii walirra haa dhaabbannu isin jedha. Akkasumas immoo Itaalim kophaatti chaanaalii bantee jirti karaa hordoftoota 3,000 seenuuf ta'a. Sabskiraayibii godhaatii isheen jajjabeessaa viidiyoo ajaa'ibaa kan barumsa namaaf kennu jechuudha hojjechaa jirti. Akkan isin jedha baay'een isin jaalladha isin kabaja horaa bulaayii isin jedha isa dhuma yoo jette. Isa dhuma waan isin jedhu qabu bakka nagaan ta'a baay'ee isin jaalladha. Lammaffaa wanni akkanaa lammaffaa jechuudha. Lammaffallee uumamu jechuudha arrabatti osoo hin seenin didhaa akkanaa miti argaa kee didhaa. Sababni isaatiin Oromoon arrabaan wal hin beeknu beeku. Wal eebbisuu bichaadha akkuma argaa jirtu wal eebbisuudha wal jaalachuudha waliin taphachuudha malee jecha arrabaas namoota sababa biraatu akkana gochaa jira isin galee nuyi kanaan wal hin beeknu innaan irri fadhee koomentii dhufee lammatatti hin deebi'u dhiifama naa godha. Lammatatti hin deebi'u dhiifama godhaafi. Ani dhiifama godheefiidha. Nagaan naa jedha horaa bulaayii. Ciao.